Oda amman hundi firraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo wala Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beeytu? Jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu nu ta'e. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka jaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'e. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kenne abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhanii kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasi dabbaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa, baharraa eegalteerraa, kibbarraa eegalteerraa, lixarraa eegalteerraa, jiddu galeessaa dhooteerraa, bara afran qallootirraa, baaleetirraa, maccaa tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka huu boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisan. Tokko revival phase kan jennu kada dammaqiinsa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin duraa gaafii Oromummaa jee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka dumbushee galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Wanti gabaadha gargaarina bakka ilmaana bikanke nafi dhangalafta yalla dumbushee gala lawan dabre dhufe nafete dhufe dumbushee gala Don't take it. Sirboota Ali Birraa, Ali Shabboo kana galaaltan, even kaabutoo boodarra galaaltan. Lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee mammarra shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture Kufur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjeta. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaati irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase. Ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deeme jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadha. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif filannoo boodatti dhufna.
Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 hanga 70 the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 hanga 90 reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafanne. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin geenne maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammaynetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessa. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta. Hin ciinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bar. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasaa Birruutiin kan Maammoo Mazammariin kan Badoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal jaaretti osoo jarattiitu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftu laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaa fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa gamanaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadiree waan jaare itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaane itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Abiy jidduu Jawaari Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakka hin geenyu guututti. Tarkaanfii gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane, biyya kana keessatti waan Oromoon tahe, bineensi hin taane. Bineensi hin taane ilma namaatiif. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Wayi waa irraanfachuu edeme Hacaaluun. Waa irraanfachuuf yaaluun. Waa irraanfachuuf yaaluun. Gaafiin Oromoo sadii tanan irraanfatinaa sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Sochii Afran Qalloo jechuu beektanii ka baharraa ka'e. Kaalii birraan fakkeessu turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidha cidhaa dirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture.
sochiin baharraa dhalate sochiin lixarraa dhalate ummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaaleen afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatii gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaatuu lamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte. Hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu. Islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaaba waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisaa waan ta'eef. Odaa qabdanii odaa agartan kana. Odaa agartan kana. Laaftutti dhufne beektaa jennu. Odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu? Jara lamaan sana ajjeesa jedheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu. Yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqiyan lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'e. Garuu irba obsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kenne abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhanii kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariidharra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaatuu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaa. Tokko revival phase kan jennu kada dammaqiinsa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura gaafin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasu deemnu kana laafaan seenaa. Wanti qabaadha gargaarina bakka ilmaanaafi kan kee naafi dhangalaaka lalla Dumbushee Galaa lawwan dabree dhufe yaabbatee dhufe Dumbushee Galaa Don't take it. Sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana galaaltan even kaabutoo boodarra galaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa. Ummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Nawaayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjete.
loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase ummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deeme jechuudha. 91tti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70tti the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre. Yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafanne. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin geenne maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun ammoo waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nu dammaqnetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaarametti wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessa. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeytaa hin cinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bar. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal ijaaretti osoo jarattiitu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftu laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaa fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadiree waan jaare itti fakkaata. No. Waggaa 50 itti buqqaane itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Abiy jidduu Jawaari Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kolee itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuu jedhan. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuloon duraa itti ceesifnu jechuudha. Don't ever forget.